Ashama harkafuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatiiwwan OGN obaraa Global Network irraa oduu fi odeeffannoo guyyaa har'aaf jennee isinitti himna. Oduu dursuun hangafoota oduu. Lammiileen Itoophiyaa 135 biyya Saudi Arabiyaa irraa gara biyya isaaniitti deebifamu ministeerri dhimma alaa beeksise. Godina Harargee lixaa aanaa Xulloo bulchiinsa magaalaa Hirnaatti namni saala wal fakkaataa irratti akka gudeeddii raawwate himatame hidhaa cimaan adabamuun beekame. Itoophiyaatti qorannoo sa'aatii 24 darban keessatti gaggeeffameen namoota 129 irratti vaayirasiin koronaa argamu ministeera fayyaa Itoophiyaa beeksise. Oduu maddeen alaatiin taphataan kubbaa kaachoo Ameerikaa Michael Jordan gareelee akka sanyummaa maqsuun walqixxummaa irratti hojjetaniif $100,000 arjoomuu beeksise. Kunneen hangafoota oduuti. Gara bal'ina oduutti isin dabarsina. Oduu keenya irraa waliin an Imaamuddin Ibraahimii haga xumuraa sagantaa keenyaatti nu faana turan afeerraa keenya. Godina Harargee lixaa aanaa Xulloo magaalaa Hirnaatti himatamaan Ukkash Siraaj jedhamu gudeeddii saala wal fakkaataa daa'ima waggaa 13 Jaafar Muhammad jedhamu irratti raawwateef adabbii seeraan adabameeti jira. Namni dhiira gudeede kun dhaddacha guyyaa 28 baatii 9 bara 2012 ooleen hidhaa cimaa ta'een adabamu waajjirri koominikeeshinii aanichaa beeksiseeti jira. Dabalata gabaasa kanaa Muhammad Aliyyi akka armaan gadiitti isinitti hima. Godina Harargee lixaa aanaa Xullootti namni dhiira gudeede hidhaa cimaadhaan adabame. Godina Harargee lixaa aanaa Xullootti manni murtii aanaa Xulloo dhaddacha guyyaa 28 baatii 9 bara 2012 ooleen himatamaa gudeeddii saala wal fakkaatu raawwateen himatamaa Ukkash Burqaa Siraaj jedhamu daa'ima waggaa 13 kan dhiira tahe irratti gocha gara jabummaa gudeeddii raawwachuudhaan gaafa guyyaa 16 baatii 5 bara 2012 himannaan abbaa alangaatiin irratti baname. Ukkash Burqaa Siraaj galmiin kan bulee qorannoo fi qorannee murtii itti aanu kan inni jira. Murtii kanaaf ka'umsa kan ta'e himannaa yakkaa fooyyee abbaan alangaa gaafa guyyaa 30 ji'a jaffaa bara 2012 barreessee dhiyeesseen himatamaan seera yakkaa bara 1996 keewwata 631 muraa tokko bira darbuun itti yaadee gaafa guyyaa 16 ji'a shanaffaa bara 2012 halkan irraa tilmaama sa'a tokko yommuu ta'u aanaa Xulloo magaalaa Hirnaa duwwaa 2 hoteela Burqaa keessatti miidhamaa dhuunfaa Jaafar Muhammad jedhamu kan isaa waliin saala wal fakkaataa qabuu fi umriin isaa waggaa 13 fi 15 gidduu ta'e humnaan dirqisiisee gocha wal qunnamtii fi kabaja qulqullummaaf faallaa ta'e gama hudduu isaatiin irratti raawwachuudhaan miidhaa maddi isaa irraan ga'ee waan argameef yakkaan himatamee jira jechuun himatamaa irratti dhiyeesse yoo ta'u himatamaanis dhiyaatee eenyummaan isaa erga qulqullaa'ee booda gaafa guyyaa 16 baatii 5 bara 2012 halkan irraa tilmaamaan sa'aatii takkatti yommuu ta'u aanaa Xulloo magaalaa Hirnaa duwwaa 2 hoteela Burqaa keessatti umriin isaa waggaa 13 hanga 15 jidduu kan ta'e humnaan dirqisiiseen gocha wal qunnamtii fi kabaja qulqullina faallaa ta'e qaama hudduu isaatiin irratti raawwachuudhaan miidhaa maddii isarra ga'een argameen akka himatame jirudha. Himatama dhiyaatee eenyummaan isaa erga qulqullaa'ee gargalcha himannaa abbaa alangaa kennameef. Manni murtiis miidhaa dhaqqabee fi haalli raawwii yakkichaa ilaalee yakki kunis miidhamaa dhuunfaa irraa rakkoo xiinsammuu ka'umsaa fi yakki kun aadaa duudhaa hawaasaa kan faallessu ta'uu tilmaamee sadarkaa olaanaa jalatti akka nuuf adabamu jedhame. Sababni adabbii cimsan kan walii galtee ilaalcha himatamaa gocha kana raawwate amala gadhee waan ta'eef bu'uura seeraa yakka 84 takka'aatiin halkan kan raawwatee fi himatamaa yakka raawwate barsiifata gadhee amala yookaan raawwachuun kan kana dura beekamu ta'uusaa erga ragaan irratti dhiyaate booda bu'uura kana godhachuudhaan abbootiin murtee waggaa 10 irratti murteessan. Tokko 49 muraa 5tiin murteessinee jirra. Ajaja garee komii qabuuf oliyyanni mirga manni amala sirreessaa godina Harargee lixaa adabbii himatamaa irratti murtaa'e guyyaa harkisaa dhimma kanaaf xiqqaa irraa kaasee kan lakkaa'amu adabbiidhaa cimaa waggaa 10 akka raawwachiisu haa barraa'uuf galmeen murtii waan argateef coomameera galmeetti adeemu. Itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartii aadde Fatiyaa Ahmad gochi raawwatame gocha safuu hawaasaa cabsu waan ta'eef murtiin irratti darbee murtii barsiisaa miti jedhan. Murtii waggaa 10 hanga takka hawaasallee barsiisu. Maaliif namni waggaa 10 hidhamnee baana jaa namni akka itti raawwanni waan hin jenne jecha murtiin anaaf akka waajjira kiyyetti
hawaasnillee irraa baratu murtiin gaadha jeen fudhadhu. Hawaasa keessaa namni dubbisnes akka jedhanitti murtii kana irratti murteessinu isaanii waan gaariidha. Warra maqaan kiyya Muhammad Ibrahim Adamin jedhama. Jiraata araddaa duwwaa takka murtiin arraan tana godhame kuni murtii haqa qabeessa waan sirriidha jechuudha. Sirriidha maali wanni kun aadaa uummata keenya keessa hin jirre fidanii raawwate jechuudha. Kun amma murtii bareedduudha. Maaliif jennaan nuti aadaa keenya keessa hin qabnu waan akkana hin jiru. Lammiileen Itoophiyaa 135 Saudi Arabiyaa irraa gara biyya isaaniitti deebi'u ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksise. Lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaa irraa deebi'an kunneen buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee wayita gaanitti hooggantoonni hojii ministeera dhimma alaa federaalaa bakkichatti argamuun simannaa ho'aa taasisaniitiif jiru. Guyyaa har'aa dabalatee torban kana keessa Saudi Arabiyaa irraa lammiileen gara biyya isaaniitti deebi'an 389 ga'u ragaan waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Kamisa darbe keessa lammiileen Itoophiyaa 118 Saudi Arabiyaa irraa kan deebi'an yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun kibxata darbe lammiileen Itoophiyaa 136 Saudi Arabiyaa irraa deebi'uun isaanii kan yaadatamudha. Itoophiyaatti qorannaa sa'aatii 24 darbeetiin namoota 129 irratti vaayirasiin koronaa argamu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa akka beeksisetti sa'aatii 24 darbe keessatti qorannaa laaboraatoorii samuuda namoota 5,500 irratti gaggeeffameen vaayirasichi namoota 129 irratti argamu mirkanaa'eera jedhan. Walumaa galatti lakkoofsi namoota biyyattiitti qorannoon vaayirasii koronaa irratti argame 934 gaheera jedhan. Namoota guyyaa har'aa vaayirasichi irratti argame 129 keessaa namoota 75 dhiirota yoo ta'an 54 immoo dubartoota ta'uu ibsan. Umriin isaanii waggaa takkaa haga 90 gidduu ta'u Dr. Liyaa Taaddasaan himaniiru. Kanneen keessaa namoonni 124 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an kanneen hafan ammoo lammiilee Afrikaa Kibbaa, Imaaraatota Arabaa, Ameerikaa, Eertiriyaa fi Suudaan ta'uunis beekameeti jira. Haaluma kanaan namoonni 101 magaalaa Finfinneerraa, namoonni 10 ammoo naannoo Amaaraa, namoonni 6 naannoo Somaalee, namoonni 5 naannoo Tigraay fi namoonni 5 naannoo Oromiyaarraa yoo ta'an namni tokko naannoo Hararii fi namni tokko ammoo naannoo Gaambeellaa ta'uu ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsaniiru. Dhukkubichaan wal qabatee guyyaa har'aa dubartiin umrii waggaa 80 jiraattuu magaalaa Finfinnee tan taate lubbuu isaanii darbuu dubbatan. Haaluma kanaan Itoophiyaatti namoonni vaayirasichaan lubbuun isaanii dhaban 20 kan ga'an yoo ta'u, namoonni haaraan 19 ammoo vaayirasicharraa dandamachuus ibsan. Waliigalaan namoonni 280 takka kan dandamatan yoo ta'u, namoonni 27 hordoffii yaalaa cimaa keessatti argamu ministeerichi ibsan. Vaayirasichi Itoophiyaatti erga argame eegalee qorannoon samuudaa namoota 100,000 fi 36,868 irratti kan gaggeeffame yoo ta'u, kanneen keessaa namoota 9,934 keessatti vaayirasichi argamuun mirkanaa'eera jedha ibsi waajjira ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame kun. Taphataan kubbaa Maayikel Joordan dhiitaa sanyummaa ittisuuf kan oolu doolaara miliyoona 100 arjoome. Taphataan kubbaa kaachoo Ameerikaa Maayikel Joordan gareelee dhiitaa sanyummaa maqsuudhaan walqixxummaa irratti hojjetaniif doolaara miliyoona 100 akka arjoomu beeksise. Taphataan garee NBA duraanii hidda dhalata Afrikaa qabu kun maqaa isaa fi kan biraandii Joordaniin maallaqa kana waggoota 10 keessatti akka gadhiisu beeksiseera.
Maallaqni kun dhaabbilee garaagaraaf akka qoodamus kan beekame yoo ta'u hawaasa gurraacha keessatti jijjiirama ija qabu buusuuf hojii baay'eetu nu eeggata itti gaafatamas qabna jechuudhaan dubbatan. Ajjeechaan George Floyd torbee darbeen duuba ibsa kan kenne Jordan hedduu gadduu fi aaroo ajjeechaa suukanneessaa poolisoota adiidhaan raawwatame kana ibseeti jira. Dhiittaan sanyummaa nama gurraacha irratti raawwatamu ni gahas kana bira achi darbuu hin qabu jechuudhaan dubbataniitu jiru.